nagaa jirtu hordoftoota chaanaalii Firaa'ol App jalatti argamtan. Ashamaa nagaa jirtu nageenya koo bakkuma jirtan maratti isin qaqqabu. Har'a siitingoota tokko ilaallaa jechuudha. Siitingii nuti ilaallu kana siitingii inni murteessan yeroo baay'ee tachiin bilbila keenya ariifachuu dhiisuu danda'a. Bilbilli turmaata bilbilaatirraa kan ka'e bilbilli yeroo baay'ee yeroo ture akkamiin tachiin keenya akka ariifatu waliin ilaalla jechuudha. Isa malee siitingoota tokkos waliin ilaalla. Amma kallattumaan gara barnoota keenyatti deemna. Isin immoo warreen chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe mallattoo bilbilaa tokkodhaan viidiyoon keenya yeroo yerootti kan gadhiin akka simbira godhaadha. Maatiin kaawwan warreen taatan immoo like share gochuudhaan wal qaqqabsiisaa jenna. Amma kallattumaan gara barnoota keenyatti deemna. Egaa siitingii bilbila keenyaa jala akkuma galle siitingii bilbila keenyaa jala notification kan jettu kana arganna jechuudha. Ishee irratti tunnaa. Akkuma ishee irratti tunneen gadi buuneet advaansii siitingii kan jettu kun jirti. Ishee irratti tunnaa. Egaa azala akkuma galle notification kan jettu notification history kan jettu kun jirti. Ishee irratti tunna jechuudha. Iddoon kun egaa kabajamtoota keenya iddoon kun maaliif nama tajaajila jechuudha. Yeroo miseejii namoonni isinii barreessanii miseejii isinii barreessan deebisanii balleessan maal akka barreessanii deebisanii balleessan isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf kan kiyya kun amma oofi ta'ee jira jechuudha. Oongootu jechuudha ishee kana. Ishee kana yoo oongoota waan namni sun isinii barreessisan yeroo baay'ee barreessanii namoonni ni balleessu jechuudha. Isinitti agarsiisa jechuudha. Kuni asumarratti raawwata. Amma immoo kallattumaan gara siitingii biraa jala galla jechuudha. Siitinguma bilbila keenyaa jala accessibility kan jedhu kana argitaniirtu. Accessibility kana jala galle jechuudha. Akkuma isa jala galleen accessibility kana jala galle jechuudha. Akkuma accessibility kana jala galleen advanced setting kan jedhu jira. Advanced setting kan jedhu kanarratti tunna jechuudha. Egaa advanced settingiin kun maaliif tajaajila yoo jettanii yeroo bilbilli keessan tarii silent irrallee galuu danda'a. Yeroo namni isinii bilbilu jechuudha yookaan dukkana keessa yoo jiraate yoo silent irra galee namni isinii bilbile sun ifaansa filaashinsa duuban billic jedha jechuudha. Yeroo sana nama isinii bilbila san arguu dandeessu jechuudha. Kallattumaan isa kana jala gallee argachuudhaaf flash notification kan jedhu kana jala galle jechuudha. Akkuma isa jala galleen kaameraa flash notification kan jedhu jira. Isicha tokkoffaa irratti kan jiru kun kiyya fakkeenyaaf amma ofii ta'ee jira jechuudha. Isa kana yoo barbaadan akkasittiin on godhattu jechuudha. Akkasitti yeroo on godhattan namni yeroo isinii bilbile dukkana keessa bilbilli keessa yeroo silent ta'e isinitti kaameraa flaashin duubaa ifee isinitti agarsiisa jechuudha. Akkasiin fayyadamuu dandeessu jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya amma immoo garri nuti itti deemnu jechuudha. Barnoota keenya isa dhumaa akkamittiin tachiin bilbila keenya akka ariifatu gochuu kan dandeenyu itti deemna jechuudha. Kallattumaan gara san deemnaan hordofaa. Egaa amma siitingii bilbila keenyaa jala galle jechuudha. Siitingii bilbila keenyaa jala akkuma galleen gara gadii kanatti gabbuuna jechuudha. Amma wanti kun yeroo baay'ee asirra bilbiloota tokko jalatti hin argamu jechuudha. Akkamittiin akka gara sitti fiddan bilbila keessa irratti isinitti agarsiisa jechuudha. Namoonni immoo jala qabdanitti irraa badas itti deebi'as wantichi about phone kan jedhamu jala galla jechuudha. Egaa about phone kan jedhu kana jala erga gallee jechuudha. Software information kan jedhu jala galla jechuudha. Software information jala erga gallee bulle nambarii kana jala galle jechuudha. Yeroo kana iddoo kanarratti tunna jechuudha. Iddoo kanarratti yeroo torba tunna jechuudha. Egaa yeroo kana kallattumaan garamitti noofa iddoo furtuu bilbila keenyaa bannutti noofa jechuudha. Furtuu bilbila keenyaa ni banna. Akkuma furtuu bilbila keenyaa bannetti iddoo kanatti nu fida jechuudha. Sana booddee duubatti deebina jechuudha. Duubatti deebinee amma siitingii keenya jalatti yeroo ilaallu amma maaltu dabalame jechuudha. Developer option kan jedhu kana dabalame jechuudha. Akkuma inni dabalame isarratti kilik goone jechuudha. Xunnee isarratti. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya amma akka iddoo tachiin keenya akkamitti ariifata akkamitti hin suuta jedhee hojjeta yoo tachiin keenya nu wala ariifachuu dide adeemsa keessa iddoo itti ariifachiisu suutas akka jedhu goonu sana arganneerra jechuudha. Iddoo kana jalatti xunne jechuudha. Akkuma iddoo kana jalatti xunne fakkeenyaaf kun sadaffaarra jira jechuudha. Sadaffaarra isa yeroo kana tokkoffaarra goona. Lammataa kana immoo isas akkasuma xunne sadaffaarra goona jechuudha. Hunda isaatu oofi goona jechuudha tokkoffaarra. Amma erga akkas goone tachiin keenya yeroo xunnullee kana booda akkamiin akka ariifatu ni ilaalla. Fakkeenyaaf siitingoo bilbila keenya jala yeroo gallu jechuudha. Yeruma tokkoon jala galla jechuudha.
egaa immoo akkamiin tachiin keenya suuta jedhee akka inni hojjechuu danda'u isinitti agarsiisa jechuudha. Baay'ee akka inni suuta jedhee jechuudha. Fakkeenya barreeffamoota garaagaraa yeroo ilaallu jechuudha. Hedduma ammaa sanatti deebina jechuudha. Kallattumaan iddoo sana jala yeroo galle hedduma sanatti deebina jechuudha. Hedduma ammaa sanatti deebina jechuudha. Kallattumaan akka isa jala gallee fakkeenyaaf hammamee isa dhumaa kanarraan godhee ilaaltu ishee kanas isa dhumaarraan godhaa. Ishee kanas isa dhumaarraan godha. Amma argitanii jirtu fakkeenyaaf tachiin bilbila keenya akkamiin akka inni suuta jedhu jechuudha. Fakkeenyaaf idduma kana jalan tuqaa argitaniirtu tachiin keenya suuta jedhee fidaa jechuudha. Haala kanaan akkasiin sirreeffachuu dandeessu. Akkamiin akka yaarifatu yoo jettan of gootu jechuudha. Hundasaatu fakkeenyaaf amma jala gallee ofitti deebisna jechuudha. Hundasaa haala kanaan fayyadamtu jechuudha. Egaa akkasittiin ofirra gootu jechuudha. Hundasaa akka isiniif ariifatu yeroo barbaadan jechuudha. Egaa amma akkuma dursa isiniin jedhe developer opshiniin kuni irraa bada isiniin jedheera. Fakkeenyaaf yeroo irraa balleessuu barbaadan jechuudha. Isuma jala galtu akkuma jala galtaniin mataa duratti mallattoo oonii kana yookaan barreeffama oonii kanatu jira jechuudha. Oonii kana of gootu jechuudha. Yeroo of gootan of goone siitingii bilbila keenya jala gallee ilaalla jechuudha. About phone kan jedhu kana qofatu jira jechuudha. Hin badaa jechuudha. Wanti kun yeroo bade haala kanaan akkamittiin walaa badee jettanii irra katan jechuudha. Haala kanaan fiddu jechuudha. Akkuma dura isinitti hime software information jala galtanii haala kanaan yeroo torba iddoo kana yeroo tuttan isinii dhufaa jechuudha. Sana booddee furtuu bilbila keessanii ni bantu jechuudha. Haala kanaan isinii dhufaa jechuudha. Yeroo inni isinii dhufe haala sanaan tachiin keessan akka ariifatu gootu jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya barnoonni nuti har'aaf qabnu isuma kanarratti raawwata jechuudha. Isin immoo subscribe mallattoo olii yookiin mallattoo bilbilaa sana tuqu hin dagatinaan jedha. Maatii warreen taatan like share gochuun dagatinaa. Fayyaa ta'a nagaa ta'a bakkuma jirtanitti hordoftoota chaanaalii keenya nagaa ta'a.